Ayyaanni Faraarrii nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadhaa obboloota. Waaqayyoof galatoonnis nagaa kooti. Waaqayyo inni karaa hundumaa nu gargaaree ayyaana isaa nu baay'isee yeroo kanaan nu ga'e galataa fudhatu. Guyyaa har'aa kana immoo marsaa sadaffaa eenyummaa Yesuus kan jedhuti itti fufneetu waliin baranna ammasii. Marsaa lammaffaa keessatti wantoota lama ilaallee turre. Wantoonni lama nu ilaallee turre. Amaanu'eel kan jedhuu fi ilma Waaqayyoo kan jedhuti ilaallee turre jechuudha. Amaanu'eel jechuun Waaqayyoo fooniin Waaqayyo fooniin mul'achuu fi akkasumas immoo uummaticha keessa akka inni deddeebi'aa ture. Amaanu'eel jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Waaqayyo fooniin mul'achuu fi uummaticha keessa akka inni ture hiikni isaa isa kanadha jechuudha. Maqaan Amaanu'eel jedhamu kuni maqaa Waaqayyo jedhu wajjiniin waan wal qabatuuf jechuudha. Waaqayyo nu wajjiniin jira jechuudha hiikni isaa jechuudha. Kana jechuun immoo Waaqayyo uummaticha gidduu akka inni deddeebi'aa ture isa kanatti ilaalleerra. Akkasuma inni lammaffaan ilma Waaqayyoo kan jedhu. Ilma jechuun akka sammuu namaatti namni tokko dubartii tokko wajjiniin gadi ciisee saalquunnamtii waliin raawwateetu mucaa kan walirraa godhatan yookaan ilma yookaan intalas ta'uu dandeessi waan barbaadde haa taatu. Akka sana jechuu miti. Ilmummaan Waaqayyoo fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gidduu jiru akka sanatti kan yaadamu jechuu miti. Akka sanatti kan yaadamu jechuu miti. Maal jechuudha ree? Hariiroo Waaqayyoo fi ilmi yookaan immoo Yesuus Kiristoos durumaan kaasanii hariiroo addaan hin cinne kan isaan wal faana qaban jechuudha. Hariiroo addaan hin cinne. Ilmummaaf abbummaan Waaqayyoof gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gidduu jiru bara baraaf durii kaasee kan jiru. Yeroo tokko amma namoonni waanuma namni cubbuutti kufeefitii Waaqayyo ilma isaa kana qopheessee jedhu lakki. Waaqayyo waan namni cubbuutti kufeefitii ilma isaa kana ammuma qopheesse miti. Duruma durii kaasee uumama hundumaa dura durseeyyuu Yesuus Kiristoos akka inni jiru macaafni qulqulluun hin dubbata. Mani Abrahaam durayyuu tureera. Abrahaam durayyuu tureera. Kana jechuun durii kaaseeyyuu jira jechuudha. Waaqayyo sagalee isaatiiniti waan hundumaa uumee yeroo jedhamu sagalichi gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kun akka ilmummaaf abbummaatti Waaqayyo ilmaan namaa kana fayyisuudhaa fi Yesuus Kiristoosiin akka ilma isaatti gara biyya lafaatti kan ergate jechuudha. Amma namni ilma isaa tokko hojiidhaaf bakka barbaadetti ergachuu danda'a. Yaa ilma koo dhaqiitii bakka akkasiitii hojii akkasii hojjedhu jedhee lafa barbaadetti abbaan ilma isaa ergachuu danda'a. Akkuma kanattiiniti Waaqayyo biyya lafaa kana fayyisuudhaaf jedheetu Yesuus Kiristoosiin akka ilmaatti gara biyya lafaa kanatti kan erge. Ilmummaaf abbummaan kun immoo addaan kan hin cinne bara baraanii hariiroo guddaa kan ta'edha jechuudha. Waaqayyo abbaan ilma koo jedhee waameera bakka baay'eetti. Wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 17 akkasuma Wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 5 lammaffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irratti illee ni arganna. Akkasuma bakka baay'eetti argachuu dandeenya. Lafatti Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin ilma koo jedhe. Egaa Waaqayyo Yesuusiin ilma koo utuu inni jedhu qaamni biraa tokko immoo ka'ee lakki Waaqayyo ati ilma hin qabdu yoo jedhe Waaqayyoon akka inni mormaa jiru, Waaqayyoon akka inni fudhataa hin jirre jechuudha. Waaqayyo ofii isaatiin Yesuusiin ilma koo erga jedhe ani immoo lakki Yesuus ilma Waaqaa miti yoon jedhe Waaqayyo wajjin wal loleeraa jechuudha ammaan. Yookaan yaada Waaqayyoo hin fudhanne jechuudha gabaabaadhumatti. Hin fudhanne jechuudha. Abbaan inni waan hundumaarra jiru, abbaan inni fayyina ilmaan namaa kanaa hundayyuu harkarraa qabu gooftaa Yesuus Kiristoos kana ilma koo jedhee erga waame. Ilma koo jedhee erga waame. Ani immoo lakki Waaqayyo ilma hin qabdu ati yoon ittiin jedhee ani Waaqayyoon hin beeku jechuudha.
ati Yesuus Waaqayyoon ilma qabu Waaqayyoo jettee kan amantu yoo ta'e ati Waaqayyoon hin beektu jechuudha. Waaqayyo ilma qabu, Waaqayyo hin dhalu hin dhalchu. Eeyyee akka sammuu namaatti sirriidha. Yaa garuu akka sanaatti yaaduu hin qabnu, akka uumama sanaatti yaaduu hin qabnu. Jechi Waaqayyoo dhugaadha. Jechi Waaqayyoo amansiisaadha. Waaqayyo hin sobu. Waaqayyo immoo ofii isaatii fi Yesuus Kiristoosiin ilma koo isan jaalladhu, isa gammachuun koo ittiin raawwatamu isa dhaga'aa erga jedheeti. Kana dhaga'uun dirqamadha jechuudha. Kana fudhachuun dirqamadha. Ofii keenyaaf jennee fudhanna malee immoo namaaf jennee miti. Ofii keef jettee fudhatta malee ana girmaadhaaf jettee fudhatta miti. Waaqayyoof jettee fudhattas miti. Ofii keef jettee fudhatta. Jireenya keef jettee, lubbuu keef jettee fudhatta isa Waaqayyo jedhe malee namaaf jettee miti. Kanaaf Waaqayyo ilma isaa kanaan ilma koo jedhee sababa waamee fi waan Waaqayyo jedhe immoo fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Yesuusii fi Waaqayyo abbaanii durumaanii irraa jalqabanii kan jiraataa turanidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 beekamaadha. 1 hanga 3tti kan jiru sana yoo ilaalle jalqaba waan hundumaa dura sagaleetu tureera. Sagalichi Waaqayyo bira tureera. Sagalichi ofii isaatiif Waaqayyo ture jedha. 14 irratti immoo sagalichi nama foonii ta'eetu nu gidduu buufatee jedha. Maaltu sagaleetu nama foonii ta'e? Waaqatu nama ta'ee jechuudha gara kan biraa. Waaqayyootu nama ta'ee nama gidduu buufate. Maaliif? Cubbuu ilmaan namaa haquuf jedhe, cubbuu ilmaan namaa balleessuudhaaf jedhe, cubbuu ilmaan namaa kaasuudhaaf jedheetu Waaqayyo nama ta'ee namummaa isaa kanaan immoo Gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf dhiphate. Isa kana beekuun baay'ee murteessaadha. Baay'ee isa kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni kaanii waa'ee ilmummaa kana erga Maariyaam durbarraa dhalateetii ilma jedhame jedhanii kan amanan jiru. Lakkisaa. Inni durumaa kaaseeyyuu ilmummaaf abbummaa waliin jira. Durumaa kaasee jechuudha. Erga Maariyaam irraa fooniin dhalatee kaaseetu Yesuus ilma Waaqayyoo jedhamee waamame miti. Durii kaasee utuu uumamni kun hin uumaminii kaasee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka jiru caaffanni qulqullaa'aan inni dubbata. Durumaa kaasanii waliin turan jechuudha malee waan fooniin Maariyaam irraa dhalateefiti gaafa sanaa kaaseetu ilma jedhamee waamame jechuu miti. Ilma namaa kan jedhu ilaalla. Gabaabaatti daqiiqaa 2 duwwaan qaba. Ishee kanan gabaabsee ibsaa sakaan yeroo biraatti deebina. Ilma namaa kan jedhu immoo Yesuus yeroo baay'ee ofii isaa ilma namaa jedhee waamaa tureera. Jechi ilma namaa jedhu kunis fooniin dhalachuu Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kan agarsiisudha. Ilma namaa. Kakuu moofaa keessatti ilma namaa kan jedhu raajonni mul'ataan arganii dubbataa turaniiru. Fakkeenyaaf Daani'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 13 irratti maal jedhaa? Kunoo ilma namaa kan fakkaatu duumessoota Waaqaatiin dhufuu isaa halkan mul'ataa nan argee jedha Daani'eel. Maal kan fakkaatu? Ilma namaa kan fakkaatu. Ilaalaa. Ilma namaa kan fakkaatu. Halkan utuu inni dhufuun mul'ataan argee jedha. Yeroo dargaggoonni sadan sun abiddatti gatamanii qaama arfaffaatu dhaqee abidda keessatti argame. Qaamni arfaffaan sun ilma namaa fakkaataa jedha. Ilma namaa inni jedhu kuni Yesuus ofii isaatiif guutummaa guutuutti namummaa fudhachuu isaati. Namummaa nama ta'uu isaati guutummaatti jechuudha. Ilma namaa. Amma gaa jalqaba barnoota keenyaa keessatti Yesuus nama guutuudha, Waaqa guutuudha jennee ilaalleerra. Iddoo kanatti immoo ilma namaa kan jedhu kuni macaafa qulqulluu irratti Yesuus ofiisaa ilma namaa jedhee waameera. Kunis nama ta'uusaa guutummaa guutuutti foon namaa uffachuusaa nama ta'uusaa kan nutti agarsiisudha. Maatiyos 16:13, Maatiyos 24:30, Maatiyos 24:37, Luqaas 6:22, Luqaas 17:22, Luqaas 21:36, akkasuma Luqaas 22:48 irratti
caqasoota Yesuus ittiin ofiisaa waamaa ture kan ibsudha. Eebbifamaa gooftaa isin haa eebbisu. Yeroo biraatti fufnaa kana caalaa hin deemu. Ayyaanni isiniif haa baay'atu.